Nagaan Waaqayyoo isiniif haa ta'u akkam jirtu fayyaa keessanii nagaan nuu kenna Waaqayyoo eebbifamu. Egaan hojiin Waaqayyoo ajaa'iba guyyaa gara guyyaatti Waaqayyo waan ajaa'ibsiisaa hojjechuu nama lasaati. Arras hojii Waaqayyoo isa ajaa'ibsiisaa kana qabadhee dhiyaadheera. Egaan qaamaan Waaqayyo nu gargaaree COVID-19 kun biyyarraa Waaqayyo yoo balleesse nagaan yoo dhufe waldaa sagantaa keenya akka duraatti yoo deebine tajaajila akka duraatti yoo deebine viidiyoo qaamaan jiran baay'ee jira. Waaqayyo nu gargaaree warra Waaqayyo guyyaa gara guyyaatti dinqii hojjetuuf kan duras hojjetaa ture boresin hojjetaa isa qabannee qaamaan ni nama itti garuu sagaleedhaan warra dhuga ba'umsa nu ergan isinii dhaggeeffachiifna. Isa dura garuu sagalee Waaqayyo keessaa iddoo tokko dubbisa. Luqaas 18 irratti Luqaas 18 lakkoofsa 27 irratti maal jedha? Inni immoo deebisee fi namaaf kan hin danda'amne Waaqayyoof hin danda'ama jedhee jedha. Gooftaa Yesuus Kiristoosiif warra Fariisota gurguddoota Fariisotaa gidduutti yoo gaggeeffamu maleessa jechi kun waa'ee dandeettii Waaqayyoo ibsa. Biyya lafaa kanarratti dhukkubii moototaaf dadhabamee jira. Dhukkubii warra yaala ogeessota fayyaaf dadhabamee jira. Wanti namaaf dadhabame baay'eedha lakkaa'ameen dhufu. Garuu namaaf kan hin danda'amne immoo Waaqaaf hin danda'amu. Arra dandeettii isaa amannee walii wajjin kadhanna. Maqaa Kiristoos Iyesuus nama Naazreetiin biizinesii haa ta'u, gaa'ila haa ta'u, wanta itti dooramtan sanaan wanti sin dadhabdan yeroo kanaa kaasee dandeettii Waaqayyoon bilisa ba'a. Bilisa ba'a maqaa Yesuus Kiristoosiin. Amma kaasee mana tokko tokkoon keessanii keessatti harki Waaqayyoof dandeettii Waaqayyoo haa argamu. Gooftaan ulfaatu. Egaan dhuga ba'umsaa kana dhaggeeffanneetu gara Waaqayyoon yeroo gabaabaatti isinii kadhachuu deemaayi. Waaqayyoo haa ulfaatu. Maqaan isaa bara baraan haa eebbifamu. Guyyaa gara guyyaatti gooftaa waan haaraa gochuun amala isaatii. Obboleessa koo nama Waaqayyoo nagaan nagaarra caalu nagaan Waaqayyoo nagaan gooftaa keenya Yesuus Kiristoos biraa ta'e isiniif haa ta'u jechuun jaaladha. Ana bira nagaadha. Inni abbaan nagaa keenya galataa fudhatuuti. Egaa obboleessa koo nama Waaqayyoo dhuga ba'isa fidadhee dhufe isa dheengadda guyyaa dabree jechuudha. Guyyuma torbee kana keessa koronaa vaayirasii mana keenya keessatti mucaa tokko qabee ture. Mucaa balaa qabeen immoo natu nyaata kennaaf, natu bishaan kennaaf, natu kafana isaa miicca, natu tokkosaa baay'ee bakka qabame jedhee tasfaa kuteen ture. Garuu Waaqayyo immoo gara keessanii ta'ee ture ati bilisa naan jedhee Waaqayyo gara keessanii natti dubbate. Ati bilisa ani bilisa jedhimee naan jettanii akkasuma ani bilisan jedhee jilbiifadhee dhugaadha. Waaqayyo boo'ee dhugaa Waaqayyo gisee sanitti amin jedhee fudhadhee naaf ta'eera. Waaqayyo naa galateeffadhaadha. Waaqayyo bara keessan jireenya keessan kaayyoof karoora keessan maatiin keessan tidaariin keessan maqaa Kiristoos Iyesuusiin haa eebbifamu. Barri keessa yaa eebbifamu jechuun jaaladha. Baay'een cinqamee bakka hin cinqamettan dhugaadha. Malsiin naaf hin deebi'as seene ani immoo akkas jedhee osuma deebinaa deebistanii Waaqayyo sinaa eebbisu. Akkanuma caala dabraa deema akkanuma caala Waaqayyo sinaa eebbisu akkanuma caala ayyaana irratti ayyaana dibata irratti dibata Waaqarraa isiniif haa dhangalaasu jechuun jaaladha. Egaa maqaan koo Faanusee Taganuun jedhama. Anan jiraadhu immoo kana hojjedhee jiraadhu Dubaayidha. Waaqayyo bara keessan jireenya keessa yaa eebbisu eebbifamaa. Egaa sagalee isinitti dheeradhu Waaqayyo kanuma caala isinaa eebbisu ayyaana isaa isiniif haa baay'isu jechuun jaaladha. Obboleessa koo nama Waaqayyo naaf eebbifamaa. Gooftaan ulfaatu. Maqaa Kiristoos Iyesuus nama Naazreetiin obboleettii kanaaf daqiiqaa tokko iyyuu hin kadhanne Waaqayyo dinqii hojjete. Ammas obboleettiin tokko jirti dhuga ba'umsa biraa qabatteetti isheedhaafis daqiiqaa tokko hin kadhanne. Kan hojjetu Waaqa. Maqaa Kiristoos Iyesuusiin kan isin dadhabdan sun hiikameera. Kan isin dadhabdan sun hiikameera. Dhukkuba coggaarrarra jiru, kaleerra jiru, dhiigarra jiru, lafeerra jiru, foonirra jiru, sammuurra jiru maqaa Yesuusiin buqqiseera. Maqaa koo miti. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin buqqiseera. Akkuma kana gaalli keessan, biizinesiin keessan, miindaan keessan, humni keessan, nageenyi keessan kan qabe maqaa Yesuusiin gadhiisiseera. Maqaa Yesuusiin gadhiisiseera. Ameen jedhaa. Ergaa kan waliif dabarsaa. Dhuga ba'umsa ta'uun immoo Waaqayyo guyyaa gara guyyaatti hojii warra ilaaluuf dinqii gurguddaa hojjetaa jira. Waliif dabarsaa share godhaa, subscribe godhaa, nama biraan ga'a. Haa ga'u nama biraa bira.
subscribe godhaa mee daddabarsaatii nama biraan immoo gaa warri subscribe gootan share godhaa. Wanteen adda addaa irratti share godhaa, Facebook irratti share godhaa, Telegram irratti share godhaa, bakka share godhaa daddabarsaa warra kaan bira ga'u. Maaliifi namni argee hiikame baay'eedha dhugoomsa isaa argitaniittu Waaqayyo immoo akka nama wangeela lallabeeti kun akka nama dhaabatee addabaabayii irra wangeela lallabeeti. Waaqayyo sati share gootee nama tokko gaafa hiiku samii irratti sii galma. Eebbifame maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin. Waaqayyo sana eebbisu ammas waan Waaqayyo hojjete wal wajjin dhageenya waan gooftaan hojjete. Gooftaan eebbifamuuti. Wal wajjin dhageenya Waaqayyo hojiin isaa ajaa'iba. Hojiin Waaqa keenyaa ajaa'iba. Siniifis ni hojjeta gooftaan. Dhiifama. Waan Waaqayyo hojjete. Akka mul'atan eebbifamaa maqaa gooftaa Yesuustiin Waaqayyo baraaf jireenya keenyaa eebbisu. Ani maqaan koo Doomii Badhaasotiin jedhama. Buutaan dhaloota kootii Boqojjiidha. Buutaan ammatti jiraachaa jiru hojiifin biyya ormaa jira Dubaayii. Amma waggaa 9 duddaan rakkachaa ture sirriitti hiphina koo boocha koo Waaqayyoon malee homtuu naan agarree Waaqayyo haa ulfaatu. Amma daqiiqa ammaatitti naa kadhattanii sekondii ammaatitti bilisa ba'ee Waaqayyo naa galateeffadha. Waaqayyo galanni isaan badin baay'ee rakkachaa ture. Yesus malee homtuu nama argu abbaa jabaan isaa dawoon hiphina baay'ee keessan dabarsee waggaa 9 guutuu rakkachaa ture. Erga biyya Dubaayii dhufee waggaa 2 fixee waggaa 3ffaa keessan jiraa waggaa 3 kan gajjechuu fi hojjechuun tabsaa bakkan kutadhetti Waaqayyo xalqanaa seenee Waaqayyo naa galateeffadha. Gooftaa Yesuus galanni isaan badin. Gooftaan Yesuus haa ulfaatu. Egaan akkuma amma dhageessan Waaqayyo obboleettii keenya waan tajaajibaa waan dinqii hojjeteera. Amma isiniifis nan kadhadha. Maqaa Kiristoos Yesuus nama Naazreetiin waan ittiin rakkattan waggaa 5 waan fixe, waggaa 6 waan fixe, waggaa 7 waan fixe, waggaa 8 waan fixe. Humna dhiiga Yesuus waggaa baay'ee kan lakkoofsise humna dhiiga Yesuus hin bilisa akka baataniif isinii kadhadheera. Ameen jedha fudhadhaa. Warri viidiyoon argitan ameen jedha fudhadhaa. Maqaa Yesuus Kiristoos nama Naazreetiin guyyaa irraa jalqabee mana tokkoon keessanitti dinqiin ta'eera. Kanaaf immoo galataaf dhiyaatu. Arraa kaasee Waaqayyo gooftaan machaa wanta isin dadhabdan itti darbee isiniif dandeera. Dandeetti Waaqayyoon argitu. Ulfaadhaa eebbifamaa. Waaqayyo baraaf jireenya keessan eebbisu. Akkuma kana tajaajila keenya namoonni nu gargaaraa jirtan baay'ee keessantu jirtu situu isin galateeffatin darbuun barbaadu. Waaqayyo baraaf jireenya keessan eebbisu. Namni tokko san moobaayiliidhaan waraabu kana argee YouTube irra ilaaleeti naa bilbilee ture. Erga naa bilbilee booda waa'ee kaameeraa na gaafatee kaameeraa akkan hin qabnetti mee kaameeraa siin erga naan jedhee jira. Maqaa konneen jedhee Waaqayyo baraaf jireenya isaa eebbisu naaf eebbifamu. Wanti biraa wanti ittiin ta'u hin jiru. Hojii Waaqayyo ittiin hojjetamu kun darbee dhiyaatuudhaan malee wanti biraan hin jiru. Eebbifamaa naa jiraadha Waaqayyo baraaf jireenya keessan eebbisu. Akkuma kana galma waldaa ijaaraa warri jirru galma waldaa ijaaruu keenya irratti immoo sappoortii nu gochaa kan jirtan jirtu nu eebbifamaa. Ammas immoo warri sappoortii nu gochuu barbaadan akkaawuntii waldaa gara asitti argitu jechuudha. Gara cina kanaatti argitu. Isa fudhattanii akkaawuntii waldaa kana fudhattanii irratti waan Waaqayyo isin keessan kaa'e sappoortii nu godhaa nu gargaara. Yeroo kana nummoo mul'ata keenyaan bal'annee sirriitti ofirraa buunee akka tajaajiluuf baraaf jireenya keessa Waaqayyo eebbisu. Warra amma sappoortii nu godhan maqaa isaanii funaanaa jirra. Maqaa isaanii isaanis nu bilbilaa jiru waan ta'eef warra kanaaf immoo yeroo itti mishiggii galee isaan qofaaf Waaqayyoon kadhadhutu jira. Isaan qofaaf warra sappoortii nu godhan kanaaf qofaaf yeroo piroograamii maqaan isaaniif jedhee yeroo mishiggii galu jira. Isaaniifis nan kadhadha waan ta'eef warri immoo Waaqayyoodhaa koo hiiku si jaallanne kennaan sirra jiru immoo baay'ee nutti toleera.
kennaa keetti baay'ee gammanna warri jettan mul'ati kee jabaatu sappoorti si goona si gargaara si bira dhaabanna qabeenyaa keenya qarshii keenya kan jettan teessumni nu barbaachisaa meeshaa jijjiiruun nu barbaachisaa akkuma kana immoo galma keessatti bal'ina galmaa hojjechuun nu barbaachisaadha yeroo kan yerooti kun sabooddee gamoo bareedaa immoo ijaarra yoo waaqayyo dhimmo xiqqoochisinne ammaaf yeroof kan ta'udha kuni kanaaf kan yeroo nuuf ta'u kana kan namoonni nu gargaartan waaqa baraaf jireenya keessan eebbisu amma dandeessan nu bira dhaabadhaa waaqayyo sinaa eebbisu nu jiraadhaa eebbifamaa maqaa gooftaa Yesuusiin guyyaa gara guyyaatti dinqii isin dhageessan kun mana tokko tokkoon keessanii keessatti ta'u nu eebbifamaa